Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota YouTube biyaa jaalalaa kam jirtan daawwattoota keenya isiniin jechaa akkasumatti guyyaa jimaataati jechuudha. Jimaa mubaarak isiniin jenna. Hundi Oromoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha. Har'a oduu bareedduun qabadhee dhufe. Oduun kunis oduu nama gaddisiisaati. Biyya somliyaa keessatti shamarree wayii takka ajjeesanii jechuudha. Erga ajjeesan booda qodaa nyaata itti godhan keessatti yookaan distii keessatti darbanii lafa fagoo geessanii akkasitti darban jechuudha. Waan akkanaatirraa Rabbi nu haa baraaru. Naan illee irraa warra joon jennaa irraa jechuudha. Wanni akkanaa wallahi waan fokkottuudha. Akkasumatti wallahi gochi baay'eedha jechuudha. Nama baay'een akka waan akkanaatirratti kan agartee kana irratti qunname jechuudha. Osoo shamarree takkitti isin qofa hin ta'in nama keenya nama agartee baay'ee kan biyya Beirut keessatti illee dhalaa Oromoo dhiyootan akkas godhanii miila irraa ciranii harka irraa ciranii akkas irra raawwatanii ilmi namaa kun wanni baruu qabdan. Intalti dhalaa takka waa sadii sii taati. Tokko obboleettiidha. Tokko haadha mana keetiiti. Tokko haadha keeti. Kanaafuu namoonni tokko tokko kan akkanatti agartee dhalaa irratti waan akkana raawwatu jechuudha. Waan fokkottuudha. Isinirraa illee hin bareedu. Keessattuu namoonni keenya biyya Arabaa keessatti kan akkasitti irra raawwatu jira. Kanaafuu waan akkanaatirraa of eeggannee Rabbiin waan akkanaatirraa nu haa eegu. Nurraa baraaruun jaa. Manni keenya wanni baruu qabnu wanni akkanaa waan fokkottuudha. Rabbi waan akkanaatirraa nu haa eegu jenna. Wallahi baay'ee nama gaddisiifte wanni tuni. Intala eega ajjeesan boodallee qodaa keessa kaayanii darbanii. Maal goota gaa isinis hireensi kana qofaa miti Rabbumaa itti gaddaree jenna. Garuu dhalaa keessatti waan akkanaa raawwachuu dhalaa irratti fokkottuudha. Baay'ee fokkottuu wallahi fokkottuu jechuudha. Hojii fokkottuu. Kanaafuu ilmaan musliimaa waan akkanaa walii dabarsitanii akka waan akkanaa raawwanne ilmi namaa akka gorsa kennitanii fi isin gaafanna. Ilmi namaa kun beekee gowwaa aaqila wal keessatti uumama. Kanaafuu warroonni dhiiraa warroonni shamarraniitis waan akkanaa kana walii dabarsitanii akka wal gorsitan barbaachisaadha. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaa. Nagaan nuuf turaa. Jimaa mubaarak hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Guyyaa gaarii.